Wolbari. Warra kooti wolbari qalamii dibiif. Qalamii qubatti dibiif. Ishi Saduko Wayye jirta jira akkamati. jira walla alhamdulillah. Maami Saduu fuchuu fi Maal akkamiin hin fuudheen hin qabu na seete moo biyyiin shakkamu attamattamini. laa tu ta'e Kunuma dubartiidha. beekuun laala An dubartii jette garuu beektaa? beeku. Inni Ijoollee wal irratti wal falmaa ture. Dubartiin dhiiradha. Paantii fadhiisaa kootu sila. an dubartiidha jettee to kan Maal ishii Maami maal taasii ijoollee waa isaanii akka laabiirra jiru. saadhaadhaan bareechi wal bariini kaa. Achitti dubbataarti. Saduko beeku. Oh. Jabaati. Waa'ee qorraa kanatti hin kaasiin anan nan yaadachiisin dhiisi. Waa'ee qorraa yeroo yaadatan Nagaadha miti ati. sitti qorraa bareechee. Biyya isaa qorra malee anatti hin qorru. Dhugaadha maali birdi libsi faabrikaa keessa nama hojjetu fakkaattee mataa miilatti huccuu dirtee teessa maal akkamitti sitti qorra akkanatti uffattee maa yoo sitti qorrina ajaa'ibaayyuu. Wallaahi hin qorra yeroo tokko tokko garuu mana keessa bakka hojii kiyyaa yeroo ala ba'e malee mana keessatti hin qorru. Dhaggeeffadha. Wabtazawwaju wamizawji jedhama. Bultiin gaariidha keessattuu shamarraniif jechuudha. Dafaa heerumaa. Isinii galee. Keessattuu umriin keessan yeroo dargaggeessi isinitti haajoomu jedhe raayyaan. Bifti keessan yeroo dargaggeessa miira keessa galchu. Isa dhugaati. Qoosaa miti kuni. Dhiira wajjin xiiqiin qabatinaa. Dargaggeessi yoodhuma akkam qaabiroo akkamii ta'e jedhe dubara isii mukkutii fuudha kana amanaa. Dhugaa reyaalitii lafa jirtudha. Wallaahi isa dhugaati. Shamarri immoo amala maastikaa qabdi. Maastikaan beektu miti. Isiin mi'ooftu sun namatti tolti jalqaba sii nyaatanu. Yeroo nyaataa dhaqanii jedhanoo naagis. Umuriin keessan yeroo jechuudha bifti keessan dhiini keessan dargaggeessa haak gochuu danda'u harkisuu danda'u toloo wada gabayaa isinii galee akka dhiiraati rakkoon qabuu mana ofii kootii ijaarsisee maatii kootii kifilii lama ijaarsisee lafa bitee fi habiibti maatii kee kaleessatti hin jiraachifne har'asatti hin jiraachiftu sababuma taatee yeroodhaaf gargaaruu dandeessa malee rabbii itti so'aan harkaa qaba. Hiree isaanii jiraatu wallaahi isa dhugaan isiniin jedha yeroo baay'ee obboleewwan keenya garaana nyaatu keessattuu shamarran jechuudha namni rakkoo isaan keessa jiraatan kanan beekuuf sii galee yeroo hedduu garjabummaa fakkaata waan akkana yeroo miidiyaa irratti dubbadhu garuu reyaalitiin lafa jirtu maatiin jechuudha umurii kee guutuu biyya arabaa teessee osoo maallaqa isaanitti ergitee hin jibbanu kana beekadhu. Birrii biyya kanaa yoo miindaa kee waggaa guutuu fuuteetti ergitee jette gaafa ji'a lammaffaa maallaqa si gaafachuun ni sanu. Sangaa keenya garaan dhukkube mana yaalaa geessinee jennaanii birrii hangana nu gaafatanii. Haadha kee miilli dhukkubee jennaan haakimii dhidhiibduu geessinee kunoo birrii hammana jedhanii. Obboleessi kee akkana ta'e rakkoo wayiitiin sitti dhufanii waa wayii si gaafachuun hafanu. Yoon kana jedhu maatii keessan hin gargaarinaa jechuu miti. Haqa isinirraa qabu gargaara. Garuu laayifii keessan guutuu maatii it is unacceptable. Biyya Arabaas limitiitti godha yookaan daangaatti godha. Hanga hojjettanu hanga teessan. Isinii galee biyya Arabaa kana osuma isinitti bareedu iyya xaaffata. Keessummaan beektu miti keessummaan sadii ol yoo namarra bulte salphataa dhufti sii galee guyyaan jalqabaa maashaallaadha. Guyyaan lammaffaa alhamdulillaadha. Guyyaan sadaffaan inshaallaadha. Guyyaan arfaffaan awuzu billaadha keessummaan dubbii koo kana hubadha. Gaafa afur geessee abbaan of bira bulchu sun a'uuzu billaa jedha. Hangan gasta of hin ilaalu. Dafee naqee ofirraa wulliq guyyaa sadii sana kabajaan jechuudha. Sii galee dambiidha beettee. Biyya Arabaa kana hanga dandeessanuun
Maallaqa kana osoo jettanu osoo isin hin beekin umriin keessan bahee fiiga. Kanaafuu waan akkasii godhadheen akkana godha. Waan akkasii godhadheen akkana godha. Itti dhiisi addunyaan guutee hin beeku. Leebilii keessanitti miti Bilgeetiin ni jedhamu sooressa addunyaa kanaatu jireenyi kun hin guunneef. Inni iyyuu waan cinqamaa jiru qaba. Si caala anaaf si caalatti cinqama inni iyyuu jechuudha. Osoo abbaa qabeenyaa guddaa ta'u waa wayii gochuun qaba jedhee boqonnaa dhaba. Addunyaan guutee hin beeku. Eenyuuf hin guutu? Eenyuufu sooressa kana yeroo argitan kun waan bahe jireenyi kun bakka isaaf tolee jireenya gammachuu qabu akkasitti fakkaata. Wallaahi sooressa sana caala situ hirriba gaarii rafee bula. Waa hedduudhaan sammuun isaa xaxamaadha sii galee nagaan qabu. Osoo konkolaataa guddaa qabu jireenya leegjarii osoo jiraatu kiiloo tokko hin ga'u ulfaatinni isaa huqqataa du'aa goggogaa wayi. Anuma yoon jedhee garuu xiqqoo dhiiga qaba jedhee na guddee jedhamante. Anuma fakkaata jechuun qallaadha jechuudha bakka irra guddeessi sooressi. Mataan isaa kun likkii miti. Sibira osoo taa'uu akka bee majnuun ajjo. Naati bareedduu jirta. Kanaafuu jedhe ani jaarraan jira hiyyeessa ta'u siin jedhaa jira ka. Raftee bulta waan taateef kaa'i. Eeyyee wallaa isa dhugaate asii akku. Kanaafuu wallaa dhuguma jedhe anis. Biyya Arabaa keessa jirtu harka 100 keessaa harki 70 ol hedduun isaanii umuriin isaanii almost waggaa 30 jala jira yookaan waggaa 30 oli. Kana jechuun immoo almost gabayaa yoo baatee jette parsantii gabayaa sila itti gurguramuu qabdu harka 100 keessaa harki 75 deeme jechuudha. It left 25%. Parsantii 25 qofatu hafe. Xumura irratti yookaan muciyoon sun maallaquma xiqqoo wayitiin yookaan barandaa wayitii baatee bakka daldalaa wayii jetti yookaan waa wayii jetti nama keessi sii barbaadu jireenya sii utubu wajjin bultiin ijaarrattu nattuma haba'uudha. Gurra maatii kiyyaatii fi hamilee ollaa maatii kiyyaan eega jechuudhaaf nama wayii jedhattee bultii waa tokko keessa siitti hin amanneef hin gammannetti dhaqxee galti jechuudha sii galee. Because yeroo umrii sii silaatti barbaadamtu sana biyya Arabaatti completely fixxeetti. Shamarran biyya jiranu irra guddeessi isaanii shamarran biyya Arabaa jiranu irra guddeessi biyya Arabaa keessa yoon galee jedhe ollaan koo maal fuutee dhufte naan jedha. Maatiin koo maal fuutee dhufte naan jedha. Yoon galee jedhe akkamiin godha. Waan akkanaati osoo cinqamtu yookaan onnee garaasii wajjin walirraa murattee biyya hin galtu yookaan biyya sana keessatti hojjettee of hin jijjiirtu karbaana taatee gariin shiishaa jalatti qollofamtee teessi. Sa'a 24 karaxiixa shiishaa taatee jechuudha sii galee. Wallaahi isa dhugaati realitii jirtu kanan biyya Arabaa beekuun beekan asirratti waan hin lafarraa uumee dubbataa jiru miti. Waan argaa jirru bari yaani nuti warri biyya Arabaa jirru. Bariin yookaan mana ishee dalagdi. Yaani uma ijaan argaa jirru bar. Ati Temporary darbite waan ta'eef. Eeyyee. Amilee obboloota durbaa kee eegi. No obboleesso smart. Yaadota akkanaati ijoolleen destroy gochaa jiru. Ana yoo ta'e waan hin of jijjiiruu qabu yoon qabaadhe yoon itti himtee jette na fayyadda. Yoon itti dubbadhe amilee isaattuu qaba jettee callistee na dhagaa jirtu ati na fayyadaatti osoo hin taane na miidhaa jirta. Ilaalcha akkasii jijjiiri. Hammeenya isaanii miti kan hin dubbachaa jiru. Jijjiiruu qabuudha. Ilaalcha kana. Waan kana jechuudha. Hin ta'u hin taane dhiiftee keessaa baata. Biyya Arabaa keessatti dilluu keetu keessattuu awwaalame moo hiree kee rabbi tarkaa qaba. Biyya Arabaa keessatti dhugaadha mana gaarii keessa jiraachuu nyaata gaarii nyaattee buluu qilleensa bareedaa keessa zorrachuu dandeessa. Suni garuu si goyyoomsa malee waan hangas mara deemu miti jechuudha sii galee. Biyyaan sikkoo bultii qabaattee yoo galtee jette jireenya xiqqoo leebilii xiqqoo sadarkaa xiqqoo irra jirtus yoo taate hanga tokko iyyuu arseef sammuu kee wajjin boqonnaa qabda sii galee. Almost kaayyoo kee karoora kee bultiidha waan ta'eedha sinii galee. Kanaafuu hanga danda'ameen jechuudha. Ollaan maal naan jedha? Maatiin maal naan jedha? Kallii wallii. Maatii kee maaltu galche waa'ee jireenya keetii? Ollaa kee maaltu galche waa'ee jireenya keetii? Of caala namaaf jiraattaati. Addunyaa kanarra si qofatu dhalate, si qofatu jiraata, si qofatu du'a. Namni akka keetii jechuudha. Kaan moodeelii biraatiin dhufa. Fakkeenyaaf bilbilli kun aayifoonii yoo ta'ee jedhe aayifooniin kun jechuudha qofaa isaatti seeriyaal nambarii kan kanaa addunyaarra bilbila kana malee hin jiru. Lukaat. Bilbilli aayifoonii moodeeliidhuma wal fakkaataa ta'uyyuu seeriyaal nambarii bilbila kanaatiin bilbilli biraan jiru kana qofa. Seeriyaalii keetiin seeriyaalii rabbiin uumu ilma namaa kanaanii addunyaa kanarra si qofatu jira. Kanaafuu just ofii keetiif waan itti hamantu godhi. Of hin dhiphisin. Biyya keessanitti yeroodhaan. Biyya Arabaa keessa teessanii umrii keessan bareedu. Neerumii achin taa'anii jedhaarta isaati. Eeyyee lalaasii akkoo lalammaatiin kun jechuudha. Maashaallah mukkutiidha yeroo kana laa. Mukkutii bareedduu la dargaggeessi wal caccabsee dhufee ilaalisi fudhachuudha deema ilaali. Umrii bareedduu keessa. Wallaahi qoosaa miti.
Aljaziiraan dhugaa Wallahi dubbata dhugaa baay'ee. keeti maame. An fakkeessuu namni yeellamne kan achi nachuudhaan nu minnaagaraw. Yeroodhuma maddiin Ani keessan kanaafis burtukaana jaalladha. fakkaate, maddiin keessan burtukaana fakkaate, jismiin keessan kun na nyaadhu jedhu yeroo akkasii. Baateen haadha wokuskus wominkisu haadha dadacha'u haadha goggogu womaddii sassaabamu maafiiriidhuma ammadoo. Keessaafi haadha saaqacheessu Dhugaa keeti wallahi wanni hundinuu yeroo itti bareeda beektaa. warra ammas irratti taa'ee akka waan isin yaade hamilee isaanii eegiifi ka jedhu ofii isaatii mana isaa keessa sarbarra kaatee ofii isaatii taa'ee mukuutti ba'asiitti maddabaraa godhatee. Dalgarra ciisaa baroowwana. Ushataam obboleettii keetti yaadiifisiidhaafis inni taa'ee simmeetii isaa itti fataa jedhataa shiishaa maddabaraa isii shiishaa qabsiitti miilarra kaatee akkana jedhee miilarra kaa'ataa yeroo itti dabarfata hamilee isii eegiifnaan jedha garuu anaan mukaskas. Fakkeessina haqa jirtu dubbadhaa jechuu barbaadeetu. Akka yaadama fakkaatti yaada waan ta'eef. Kanaafi obboleettiin koos keessa jiraachuu dandeessi. Kanaafuu. Ani amma galeerummee sargii kiyya irratti illee si waama inshaallah. Inshaallah rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Sargii keetiyyuu yoo namni ammatti dafee si fuudhu iyyuu hin jiraanne kottu wal fuudha man rakkoo qaba nuus hin fuudha. Man rakkoo qaba. Rakkoon qabu walii taanaan rakkoon qabu. Maal nan dulloome? No hin dulloomne namni kamiyyuu dulloome yoo fakkeenyaaf durba waggaa 15 waggaa 16 fuudha malee jaarsi dullooman akkamiyyuu dhiirri dulloomina qabu hin jenne ilaali ilma dhiiraatii fi umrii ilma dhiiraatii fi kan shamaraa wal bira qabu rakkoon keessan guddaan ilmi dhiiraa minimum jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 5-6 isii shamararraan gafa ta'uu qaba ilmi dhiiraa. Kuni basically waan beekamaadha. Shamarri daftee dulloomti. Dhiirri tura. Eeyyeen. Shamara waa hedduutu miidha. Shamarri tokko yeroo ilmoo deessu akka dhiiraatiin ilmi dhiiraan dahu isinii galee. Shamara immoo hedduu kan miidhu daharratti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Fiizikaalitii isaanii jechuudha. Qaama isaanii kana sammuu isaanii waa hedduu kan miidhu daha. Ilmoo shamaraatiif jechuudha. Kun immoo waanuma uumamni isaanii filateedha. Malee isaan filatanii waan godhatan miti. Kanaafuu umriin shamaraa fi umriin dhiiraa kompeeriin godhamu silumayyuu. Isinii galee shamarri umriin isii 22-23 bareedduudha. 24-25-26 kida. 27-28-29 keelloo ibseera. Soddoma red card. Bakka. Ada mushkila. Kanaafuu dhaggeeffadha laali. Akka qoosaatti dhaggeeffachaa jirtu dubbii koo garuu isin fayyada. Ixaqmachuwal. Mucattiin gad ba'uu didde miti bilbila siinaa kenne bakka. Galatoomii. Mucattii maraati. Bilbila siinaaf kennu. Nama mujjirti ishee bira dhufee jira beektaa dharra keessummaa jira bira. Okay. Kana qabadhu naan jedha labbaan giddii rukutamaan. Kana qabadhu naan jedha. Maanni mucaansa biyyiidha barii. Maani nama guddaa jennee barii yeroo dhumatti fayyadameedhani malee jedhe malinnis siin umriin si nama guddaan jennee saatii kanatti fayyadamii jedhe maleen. Eeyyee. Sukwati isa biyyiidhaa maal? Maa waan ka'e? No, sabiyyummaan qabu garuu yeroo kana waan hundaayyuuf ga'een jira jedhee sammuu kiyyaa amansiiseen jira. Jireenya bulfachuuf illee. Yes. Baran kanaaf natti toltaa bara. Waan hundatti yoo. Baguma afaan diinaan irraa cabsitee jette akkana. Ilaalamma siin jechuudha. Aasuun sa'aatii kanatti bareechitee jechuudha. Reedii taatee jirti. Reediidha jechuudha. Yeroon kun isiidhaafi mazbuutu mi'a jedha rabni. Bareechee jechuudha. Bareedaadha jechuudha. Isan siin jedhe gurratti qabadhutu aasu koo dhugaa na galatoonfatta waan nama siin jedhe kana. Akkasii mucattii nagaanaa jedhiin ishee.